Akkamitti nama sin jaallanne jaallachuu dhiista. Nama tokko baay'ee jaallatte yoo namni sun sin hin jaallanne akka waan guddaa gati qabeessa ta'e tokko dhabdeettis itti dhaga'ama. Kanaaf jettee baay'ee gadditee dhiphatta. Akka waan gatii hin qabneetti tuffatamaa wayiitti of ilaalta. Nama sana waan gatii olaanaa qabu wayii gootee ilaalta. Namni tuffatamuu rijeekti ta'uu baay'ee sodaata. Kanaaf nama dhimma keessan hin qabne sana yeroo jaallattanii nama sana waan addaa wayii gootanii argachuuf dhamaatu. Tuffatamuu rijeekti ta'uu waan sodaattaniif nama sana argachuuf ofii keessanillee gadaanaa taasistu. Gad of deebisuun of mul'isuun keessan immoo ittumayyuu akka isaan caalaatti isin tuffatan isaan taasisa. Angumaati nama sana argachuu barbaaddu namni sun daran siirraa fagaata. Kun immoo isa duraa caalaatti akka isin miidhamtan akka lapheen keessan cabuu isin taasisa. Kun maaliif akka ta'e isinitti hima. Jalqaba yeroo nama tokko jaallachuu jalqabdanii yaada keessaniin egeree keessan nama sana waliin yaadaan ilaaluu jalqabdu. Otoo waliin jiraatanii, otoo waliin jaalalaan dabarsitanii, osoo waliin dubbattanii taphattanii, osoo waliin gammaddanii ofii keessan keessatti ilaaluu jalqabdu. Kanas yeroo imaajin gootan yaada keessaniin ilaaltan otoo nama sanaaf gaaffii jaalalaan dhiyeessin waan ta'eef jaalala koo hin fudhatu laa jettanii yaaddan. Yeroo akka isaan isin hin barbaanne bartan immoo waan duraan yaadaa turtan sana irra deddeebitanii yaaduu jalqabdu. Jireenya nama sana waliin nan dabarsa jettanii sammuu keessaa qabdan sana irra deddeebiin yaadduu ilaaluu jalqabdu jechuudha. Sanaa booda qobummaatu isinitti dhaga'ama. Akka waan gammachuu fi jireenya barbaadan sana dhabdaniitti yaaddu. Baay'ee dhiphattu gadditu. Nama sanaan ala jiraachuu akka waan hin dandeenyetti yaaddu. Garuu kun hundinuu kan inni ta'eef sababa yaada keessaniin waan gochuu barbaadan sana waan ilaalaa turtan sana amma immoo wanta sun akka hin taane bartaniif qofa miirri kun hundinuu isinitti dhaga'ame jechuudha. Nama isin hin jaallanne jaallachuu dhiisuuf dhoksaan jalqabaa kanuma hubachuudha. Waan sammuun keessan isinitti himuu danda'u amantanii fudhachuun nagaa hin dhabinaa. Yaadni sammuu keessan keessa jiru baay'een isaa yaada keessan miti seexana biraa kan dhufuudha. Baay'een dhoksaa kana waan hin hubanneefidha kan isaan of ajjeesan. Kanaaf keessa gad fagoo hafuura kee dhaggeeffachuu shaakali. Ofii kee ijaari, of cimsi, mo'achuu danda'i, gootummaa kee mul'isi. Nama akkasii argachuuf hin dhamahin, hin kadhatin, callisuun biraa deemi. Yoo akkas goote immoo isaanuu deebi'anii gara kee dhufu. Yoo barbaadde qofa anaan na jaalladhu. Dubbii mimmiidhagaa qofa noon barbaadu. Dubbii kee amanee gochaan kee waan biraa. Gaayyoon siin taane yoo deemte naaf wayya. Gaayyoon siin taane deemuu kee wayya eega. Yeroof jireenyi koo gatii qabeessadha. Ergan kan kee hin taane maaf hanqisaasessa. Wantan hin dubbanne baay'ee dabarseera. Kophaa kootti bu'aa fuula keetti kolfaa miidhama koo dhoksaa si wajjin ta'eera. Tulapheen na cabuu ittuma fufeera. Amma garuu adaraa baay'ee dadhabeera. Na dhiisteetu deemte anoo barbaadeera. Kophaa taata jettee naaf hin dhiphatiin gaa. Jireenya kuuf egaa erga gatii dhabde maafan balleessaree eeggachuun filadhe. Onneen keddoo biraa waan jirtu fakkaata. Kanaaf filadhu egaa. Onneen keddoo biraa waan jirtu fakkaata. Kanaaf filadhu egaa.